Tan kabajamtoota hordoftoota keenya kun obsanii podkaastiidha. Akkuma kanaan dura waa'ee isiniif galle obsanii podkaastiin sagantaalee barsiisoo fi bashannansiisoo beekamtoota qofa osoo hin taane beeytoota isiniif dhiyeessuu irratti xiyyeeffata. Har'a namni qabadhee dhiyaadhe mucaa amma lafaa ka'aa jiru abbaa kalaqa hedduu osoo umriin xiqqaa mul'ata fagoo qabuu fi hojiinis mirkaneessaa jiru kan kalaqa adda addaa hojjetee jiru akkasumas yeroo ammaa tana teeppii jiippaas bultuuzii fi fileeshiidhaan hojjetu harka isaatiin kalaqee gurguruu irratti argama. Innis kunuuna cinaatti argama. Isaa wajjin turtii gaarii kan dabarsinu taha hamma xumura sagantaa teenyaa nu hordofaan afeerraa teenya tan kabajaati. Inni maatii keenya taatan laayikii godhuudhaan warroonni maatii keenya ta'in immoo sabskiraayib godhuudhaan haa jalqabnu. Akkasumas yaadni keessan hedduu hamilee nutti horee nu jajjabeessee sagantaalee kanaa olii babbareedoo qabannee akka dhiyaannuuf waan nu gargaaruuf koomanti godhuu hin dagatinaa. Hamma xumura sagantaa teenyaatti kar tokkoon deemina waliin haa dabarsinu. Galatooma. Na cinatti arkitan kuni nama ammaan tan wal bartan tahaa dandeettii adda addaatii fi kalaqa isaa akkamitti harkatee akkamitti akka beekuu danda'e sadarkaa kamirra akka jiruu fi kanaan dura hoo eessa gahee akka jiru kan gaafannuu fi kanarraa dhageenyu tahaa. Baga nagaan dhufte Nuuraddiin. Mee daawwattoota keenya wajjin wal barii eenyu maqaan kee sadarkaa barumsa keetii iddoo dhaloota keetii hordoftoota keenyaaf ifa godhe. Maqaan kiyyaa Nuuraddiin Abdurrahmaaniin jedhama. Kan itti dhaladhee barootaadha. Kan itti guddadhe correedha. Barumsi kutaa afuriin baradhaan. Barataa kutaa afuriiti. Okkee galatoomii barataa kutaa afuriiti. Kalaqa dila kana akkamitti harkachuu dandeessire? Kalaqa dila kana odumaan xiqqeenyarraa shaakalu darsa garagaraa aduun diigee xiqqeenya kiyyarraa ummaanti darsa garagaraa naabitti. Darsa garagaraa silkii raaduuna waan garagaraa naabitti darsa kana caccabseen waan keessa jiru qofa laala. Waan keessa jiru laaleen darbe akkasii uumaanis akkasii uumuu shaakala godha. Galatoomii Nuuraddiin arragaa Nuuraddiin kalaqa hedduudha haqabu kan nutti hime isaan keessaa immoo muraasa abbaa lama kan asitti wajjin laallu taha. Isaanis jilineetara bishaaniin dalagu jechuudha. Kanaan dura nuti jilineetara naaftaa yookaan beezilaan dalagu beena. Amma immoo beezilaas ta'ee naaftaas kan fudhanne bishaanuma qulqulluu qofa itti naquudhaan ifa akkaataatti ibsuu danda'inidha. Nuuraddiin kan nutti agarsiisu mee dandeettii fi ogummaa isaa kanaas dinqisiisofachuu olitti kalaqa inni uume kana hoo akkamitti itti fayyadamaa jira? Maalirraa hojjete? Akkamitti kalaquu danda'e waan jiru bal'inaan kan laallu ta'a. Hamma xumura sagantaa teenyaatti nu hordofaa isiniin jenna. As duratti daawwattoota keenya duratti ol baafnee bishaanis qulqulluu itti naqaa ifaa ibsinee akkasitti daawwattoota keenya agarsiisna. Akkam jetta? Rakkoon qabu. Barsiisuu dandeenya. Hayyee. Egaa hordoftoota keenya akkamitti akka ibsuu fi maaliin akka dalagu waliin laallu tahaa jechuudha. Ani amanuu hin dandeenye. Kun bishaan qulqulluudha. Hayyee. Hordoftoota keenya akkuma agartan kunoo ampuuliin iftee jirti jechuudha. Kan ibsee dhaamsu? Kunoo hordoftoota daawwattoota keenya bishaaniin ibsee jira kunooti. Haala kanaan ifaa jechuudha.
ifaa jira ammaan tana. Mee kaameeraa san fidii kan agarsiisa xiqqishoo as qabe. Gubbaan kun isiifu jira yoo mul'ate. Ajaa'iba inni kun ifee jira ishii. Hayyee ifni isaa hanganuma. Hanganuma ifa hangana nifu ampule afur mokkana ibsa. Edaanum naan fooyyisa jee kaapaatara tokko na jalaa bu'e. Malee kana ol ifaa jechuudha. Hayyee inni tokkoffaan kana jira. Akka addaabta akka ciqqaamu karaa jira. Akka ampulii si tolcheetu mani asii micciirtee haada qaba irraa hidhachuu dandeessa. Kaapaatara tokko gubee humna na jalaa gatti ibsa. Ajaa'iba hayyee kan lammaffaa kan laallu ta'a. Hordoftoota keenya kalaqa nuuratti ilaaluun akkuma itti fufatti jira. Ammas kalaqa lammaffaa uumutti jira. Kan inni lammaffaa kunis ifuma. Akkamitti akka ifuu fi maaliin akka ifu biqiloota uumamaatiin ifaa je'e kunoo argeessa namoonni beektan jeetii yaada. Hargeessaan ifaa je'e kunoo meeshaaleen isaatis kanaan ibsu deema. Akkamitti akka ibsu waliin kadaawwannu ta'a jechuudha. Kalaqoonni isaa kana qofaa miti. Kana duraas rooboota akka hojjeteedha kan inni natti hime. Rooboota himee qoshaasha guuruu danda'u isa kalaqee jira. Rooboota kana immoo yoo rabbi jedhee sagantaa itti aantu irratti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Rooboota ifii isaatiif deemaa qoshaasha guuruu tolchee jechuudha. Isa san fidee kan barsiisu waliin ta'a asumatti waliin daawwanna. Ammaaf immoo kalaqa inni ifaa irraa tolche kana uumama adda addaa irraa ifaa tolche kana kan lammaffaa daawwanna jechuudha. Kuni maaliif barbaachisa? Sinna kun maaliif gargaara? Wanni gargaaruuf inni kun sibiilaan sibiila kana argeessuun enerjii qaba. Enerjii yaadni tokko yaadni kun asirraan ba'a. Isa kana inni kun haada kanaaf humna kennuu danda'u sibiila kanaan jechuudha. Asirra maagneetaa jira. Inni kun maagneeta kanatti dabalamuudhaan enerjii kennuu danda'a jechuudha. Enerjii kana inni kun ammoo humna guddaa akka ibsu godhu. Kanaatu akka ibsu godhaa jechuudha. Amma inni kun enerjii qaba. Enerjii humna qaba malee inni ibsuu hin danda'u nuti isaatu. Asitti dabalamuudhaan akka ibsu godhu isa kana. Kanaafuu hanni tokko kan enerjii kan nurratti hanni tokko immoo kan ifa kan nurratti hidhamuu qaba jechuudha. Bishaan tokkotti.
Okay. Bilbilee jirti. Okay. Akkasii qabiga daawwattoota keenya agarsiisnu guutuu akka ifaa dhaamsinee cheeggoonaa jechuudha akka eefu jiru. Immoo daawwattoota keenya akkuma agartan haa xiqqaatu malee ifa kanneen jira jechuudha. Lekki waliin nyaatiin gisee wal nyaatee humni isaa fooyya'aa jira. Amma xiqqishoo dabalee jira akka duraanii fooyyee. Okay. Noonni mul'ata jennee iyyaannaa. Kanaa ol akka ifuuf immoo akka kanaa ol fooyyeessitee dhuftu abdii qabna. Ani waan na dhibu akkamitti waan kan wanni kun akka ifuu danda'uu fi hargeessni kun waan kanaa hojii guulitti dabalame ifa akka kannu akkamiin beekuu dandeesse? Yaalii duraa gaafa ijoolleen ummaan kiyya akka ijoollee ta'anii deemtee namaaf kitabachuu natti hin dhiiftu. Barumsaa barachuu natti hin dhiiftu. Bara zabana kanaan seenu ana qofa qabdi waan taateef barumsaas barachuu natti hin dhiiftu akka fa'aa ijoollee kaanii ijoollee hojii deemtee taphachuu natti hin dhiiftu. Manuma bikkaan taa'uttiin bakka taphachuu eegalee xabuma kiyyaa akkana ta'e oddumaan tattabaddee waan garaagaraa tattabaddee biqiltoota kana muree caafate. Caccabsee qalama fa'aa godhuu eegaan baree booda lamada inni kun waan biraa godhuu hin danda'u yaada ka'urraa isa kana qalama godhuu turte? Qalama maali? Qalama isa kanaa fi qalama amma akkamitti fayyadamuu ture qalama barreeffatan kan. Gizee na duraa dhume isaa fi dhagaa baatire fillee illaa godhaan milmee namaan jiran sun walitti ta'ee cuunfee qalama nagadee barreeffata. Sirruma barreesse jechuudha. Dafee dhuma malee baqaa ni haa malee ni barreessa. Ishi. Egaa sanboota isa kana karaa ifaatti akkamitti fiduu dandeessa? Isa kana qofaa miti yaadu musallaaleeti inni kun faayidaa qalamaa san malee faayidaa biraa akka qabu ni ilaala jeen karaa ifaa kanatti fiduu dandeenya. Isa kana qofaa miti jechuudha. Ifaa kana maagneeta sanii fi shigiree fi waa waliif fiddee kana waliif fiddee akkasitti ifa kan nuusaasan yaalee akkam gooteeti waan san argachuu dandeessa. Isa kana akkaan itti argadhee jira. Hargeysa kana muree dhagaa jira dhagaa adii hargeysa kana muree dhagaarra naqe. Dhagaarra bikkaa ilaandi tana dhagaarra naqeeti. Beeku yaalii tana nama akka ayyaaleetu harkata. Dhagaarra naqee maagneeta kanatti godhee ifuu dibde. Yaalii tanaan abdii muree jalaan dhaabbate. Ammas godheetu waan dhagaa sanarra naqee amma kun na didee hargeysa biraa mureen itti naqee laata. Ifuu dibde. Taraa lamada maagneeta nama ollaa kan jiru jira nama waa tolchu jira. Isa bira dhaqeen maagneeta naakan jeeni naakanne maagneeta kana wanta godhadhee hargeysa kanaa fi biqiloota biraa waliin laaqee gaafsun ampulii tana oduu hin ta'in ampulii soolalaati. Hargeysa kana waliin laaqee gizeen ibsee ampulii na dura gube. Humna vooltii waatii malee vooltii ni guba. Na dura gubee eeganaan akka inni humna guddoo qabu hubadhee hargeysa kana ampulii faatti bitee isa kana akkasi godhee achi kaayyadhee bikka takka kaayyadhee bikka nama kophaa taa'u faadhee haadhaan irraa hidhadhee akkasitti ibsachuu ture. Sirrumatti ifaa jechuudha. Sirrumatti ifaa waan humnatti dabaluus jira humnatti dabalaan likkuma faajee ifa. Okay, kalaqni gartee kana dura gootee kalaqa biraallee akka qabduudha kan hin dhagee rooboota gartee deemee qoshaasha guuru. Rooboota as hojjedhe. Rooboota guyyaa tokko waan taa'u jiruuti. Ummaa dhiyaa xiqqisho na duraa dhukkube. Nama ergamuuf hin qabdu mana keessa. Anis wayiin dalagaa yoon fi achii waatii bita jenna nan yemu. Taayatuma waan feete godhiin an jettisi. Amala sirraa. Odumaan laaluudhiin dee waan sannaa bidiin an jette dalagaa tanarraa naman ol kaasuun fadhu. Naman ol kaasuun fadhu itti yaadee tumaan guyyaa saniif fidee tumaan guyyaa lamadaa itti yaadee kaartoona jajjabaa barbaaddadde torbee tokko irra taa'ee tolchee ergachuu eegale. Akkamiin ergamuu danda'e sun siistama maaliif fayyadamteeti? Siistama ammaa siistama fayyadamu jira. Bulutus hin fayyadame siistama. Bulutus fayyadame bulutus kana namni katti beeku sirba itti banu silkii bulutus seente sirba itti banu kana beeka namni. Ana immoo kini itti fayyadame
bikka bluetooth kun bikka haada maayikiraafoon irraa haada maayikiraafoon dhaqee hara sagalee qayyaru isa yoon dinaamotti hidhee hara humna sochii qayyaru hidhee biyya nifin sirbatan itti banee dinaamoo socha dinaamoo sochootee taanguma sirbisan dheeraati isinis waa dalee jechuudha daqiiqaa sirbatan irra dhaabbatee waa dalee bluetooth biyya seentanii dhaabbata sirba yookiin ammoo hadiisa akkasitti dalagaami adammoo bluetooth dinaamoo irratti hidheeti isin dinaamoo irratti hidhee sochooti dinaamoo irratti hidheen sirbatan itti banee fi sirbi sagalee baasoo ta'in hara humnaan socho'ee faayidaa siifan kaara sanii qayyadu amma kaartoon irratti hiitee silkiidhaan bultuus bantaa jechuudha silkiin bultuus sanbooda gaafa isiin deemtu bultuus asiitti bantu wanti san deemeeti sochii gaggeessaa jechuudha sochii gaggeessee bultuus kana sagaleetii yaa waraaba sagaleetii yarra waraabin irra buutaa yeroo kanaaf kana akka waan kana gootu yeroo wanni kun godhame akka waan san gootu yeroo bishaanii beesa akka bishaan san taree jugeetiin irra barreessa sagaleetii jettoo waraabe jechuudha waraabeen itti banee tumaan dhiisan itti bannaan fi hojii isaan goote jechuudha. Bareedaadha daawwattoota hordoftoota keenya akka wanni nu wajjin jechuu jiru isiniif galuu fi akka irraa hubattan abdii qabna. Kanuma wajjin wal qabachuudhaan rooboota saniis torbaan itti aanu nuraddiin fidee asitti kan nu barsiisee waliin laallu ta'a. Gaafiin biraa tanii sii qabu wanni ati godina irratti sadarkaa godinaa irrattis dorgomtee dabartee tokkoffaa baatee jirta sadarkaa godinaa sanitti maaliin dorgomtee akka tokkoffaa bahuu dandeesse godina dorgomuu danda'e yeroo jalqabaatiif mana barumsaatti barsaan kiyya akka mana barumsaatiif dorgomtu naayime mana barumsaatiif ni dorgomtaa meeshaa garaagaraa siif binnaan anjan meeshaa kanaaf kanaan abitaan jeentiin hime naaf bituu didaan barsiisaa abdeelii akka haasol kana na fidee haasol kana na barsaa fi qaaduudhaan wal dubbatanii nama akkanaatiif kanaan jira nama ogummaa qabu jira akkas dhufee asii dorgomuu jeen bakka barsaanis fidii jeen itti jennaan an achi dhaqee haasol dhaqee giseen hin dorgama jee bakka meeshaa garaagaraa siifiin bitanaan jee fiqaaduunis siifiin bitanaan jee bakka ajumaan meeshaa siifiin bitanaan jee giseenii fi boruu deebitanaan jee giseen boromtii deebi'u meeshaa amma binne hara dhaqee meeshaa keessii bitanaan jee meeshaa sibiin bitaa anje mas ningale sentara akkuma dhaqee barsaa narra dawalee barsaa bayaan barsaa kiyya sentaraan baradhaa isa jalatti narra dawalee koolleejjii dura bu'aa koolleejjiiti wal nu barsiisee koolleejjii kana na fide akkaan dorgomu isaan nu godhe. Achiin dorgomuu dandeessee jechuudha. Maaliin dhiyaatte dorgommii sanarratti? Dorgommii irratti waa'ee duuniin dhiyaatte sun keessa jeneetara bishaanii kaan naaftaa fi benziilaan dalaga kun ammoo kaan bishaaniin dalagu kanaaniin dorgomu. Sagalee isin qabu jechuun wanni kaan irraa adda godhu sagalee nama jeequu fi aaran qabu jechuun kun. Aaraa isin qabu sagalee isin qabu nadaajii isin gaafatu bishaan maqafaan dalaga. Nuraddiin namoota ogummaa akka keetii qaban kammoo hanga ammaatti gartee ifan bahin yookaan namatti hin garsiisin kanaa ol fooyyessuu barbaaduu fi dandeettii ishoo qabanii dhokotanii jiraniif maal dhaamtaaf? Isaan kun ogummaa namni ogummaa qabu jechuun obsa barbaada namni ogummaa qabu jechuun obsumaan fuuldura baanii silaanuma baatee ogummaan saniifuu nama obsa qabu bikka guddaa gaha nama obsa qabu wanta ta'a obsa qabaachuu nama barbaachisaa. Galatoomee jalqaba gaafa kalaqa kana ifirratti agartu akkam ifirratti agaruu dandeessa? Nama yeroo jalqabaatiif waamaan ogummaa kanaan tottolcha namni irra guddaan namaa dhufanii tapha kiyya kana laalanii namaa fi walitti ta'u akkaan ogummaa qabu naa himanii ogummaa maal jeeniin gaafadha akkana waan aaree uumuu waa tottolchuu kanaan anjan kana malee diimtee ijoollee wajjin taphattu kana dhiisiin anjan hin dhiisuun jeenii bakka naaf namni kana naan juusa wal lolla hin dhiisuun jaanii giseen hin dhiisu juun bakka namni tokko akkaan ogummaa qabu naa himanii na deeggaranii nama akka keetii kanaa ka bikka guddaa gojaanii bakka na jajjabeessee jedhan kanumaaniin hin faalaqa yeroo jalqabaatiif waan kanaan tolche jee himuu hin danda'u yeroo jalqabaatiif maaliin tolche yeroo jalqabaatiif laaptooppiidhaan tolche. Laaptooppii akkam? Kompiitara akkanaatiin tolche. Kanuma hojjetu kanuma tuttuqama kanama? Ni tuttuqama ifaaniif sagalee ni baasa viidiyoo garaagaraa sin garsiisu. Maalirraa hojjetta? Kaartoona irraa hin hojjetu. Kiiboordii isaatis kaartoonumaa jechuudha? Kiiboordiinis kaartoona wanti isaa hundi kaartoona. Eessi? Chaarjii akkatti kuufatu dhagaa qabu. Waan ajaa'ibaati jaa? Laaptooppiis tolcheetiin jira. Ayyee.
kaameraalee tolfateetiin jira. Kaameeraa ifuma harkuma keetiin. Harkuma kiyyaan tolcheetiin jira garuu silkii xiqqoo irraa hin tolcheessa. Leensii jechuun leensii silkii xiqqootti goote. Iskiriina kan mul'isu silkii xiqqoon itti godhe. Silkii xiqqoon itti godhe inni mul'isaa bakka dila waraabuu miti. Anuma suuruma isaa tolchee waan hin tolcheerra suuraa qofa kan hin beeku. Xiqqaattullee wanni san hojii guddaan hojjetu xiqqaattullee nama hojjetti. Dhuga sanuma yaalii jechuun isa sanii uuma saniitu guddatee gara hojii guddoo mul'attutti tarkaanfata waan ta'eef karoorri fuula dura waan kanaan dalaga waan kanaan tolchuuf yaada qabaa wanni jettu maal tolchuudhaaf karoora qabdame. Fuula dura kiyya waan addunyaan tun na dura hin tolchin an amalama kiyya irraa waan addunyaan tun na dura hin tolchin hin tolchuufadhaaf. Kanaaf garuu immoo deeggarsa na barbaachisa. Deeggarsa dhabeeti malee kan hin duuba kanatti hafe silaa immoo deeggarsa nama na deeggaru qabaadde akkaan waan addunyaan tun na dura hin tolchuu waan guddaa tolchuu dantu abdiin qabee jirra. Okkee galatoomii jabaadhu siin jenna. Gaafiin tiyyatan dhumaa yeroo itti aanu maal qabatteeti nuu dhufta? Yeroo itti aanu yoo rabbi jee waan ajaa'ibaa waan nama dinqisiisu waan ajaa'ibaan qabattee dhufa. Waan haaree jechuudha. Waan haaree jechuudha yaada haaree akkuma yerootti waan haaree aan dhufe jechuudha. Galatoomii hordoftoota daawwattoota keenya Nuuraddiin kunoo akkuma isin duratti waada nuu galeen waan haaree akka inni qabatee dhufanis abdiin irraa qaba. Isinis gartanii jirtanii dandeettii isaatii fi yaadaa fi karoora isaatii kanumaa wajjin wal qabachuudhaan yeroo itti aanu waan bareedaadhaan akka dhufu ni abdannaa jechuudha. Gamanumaa wajjin wal qabachuudhaan yoon fi gartee mucaan kun deeggarsa harkatee namoonni sadarkaa fi ogummaa inni irra jiru tana namoonni qabaatanii keessa dabartan yoo jiraatan gamanumaan wanni isa gorsitan yoo jiraate kan nu dubbistan ta'a koomentii jalatti illee ta'u nu qunnamuun ni dandeessanii karaa biraatiin immoo namoonni gartee mucaa kana jajjabeessuu fi deeggaruu dandeessan yoo jiraate gamanumaan akka mucaan kun waan haaraa fi waan bareedduu takkaan as bahuuf hamilee itti taanee jajjabeessuudhaaf mucaa kana cinaa dhaabbachuu fi gargaaruun dirqama jeetii yaada. Namoonni dandeettii akkasii qabdan mucaa kana Nuuraddiin dubbistanii akka jajjabeessitan kabajaadhaan isin gaafanna. Nuuraddiin ammaan tana wanni tolchite roobootaa fi jilineetara fi ifaa biqiltuu irraa ifu laaptooppii akka tolchitees nutti himtee jirta. Wanni biraa maaltu jira? Wanni nan tolche hijaaban qabdu hedduudha. Kana jee kana himuun natti ulfaata hedduudha meeshaan nan tolche. Kan keessaa hundaa kaa agartan ni agartan rakkoon qabu. Ayyee galatoomii sagantaan teenya arraagaa haala kanaan dabarsinee kana fakkaatti sagantaa bareedduu fi bohaarsituu barsiisoo tahan fuula duratti qabannee kan isinii wajjin walitti deebinu ta'a. Gamanumaan turtiin keenyaa hordofiin teessan nu faana haa taatu jennaa. Hamma gartee sagantaa lammadaatiin walitti deebinutti nagaan nu turaa isiniin jenna. Galatoomii Nuuraddiin. Turtiin hojii gooteef guddaa ulfaadhu. Hamma yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu ture.